dheeraa miti rabbi. Ani rammeen dheeraa hoologaan sunne godhatay. Hudduun irraa buute sargi maramaa kana dhaqee otuma kana juluk. Sunillee ofiin fuudhu akkanumatti odoo sargii namaa deemu waggaan nuti. Maaliif qabeen buute rabbeedhi hudduun irraa dhumatte otuma sargii maramaa kana dhaqee akkasitti onna jedhu. Amma fuudhu eddaa biyaa dhafaatee kootu gaaf sargii isaa otee yaa darbii ijaarsi hojjeta. Ayyuubiin sunoo inki. Fuudheefi sun. Lama qaba ta'uu fi lachuu dhiisetti niin bayu. Wayyaadha agastiin jiru beemaa matii laayivii irraan mana seeneeti haati faaxee nagarchite. Laasun rakkoon qabu aafi jaartii namaa ergisatanii yoo akkas godhan rakkoon qabu garuu ta'uu fi ergisuuni shame on you wallahi. In ergiftu Ayyuub sareen ergisu jaartii ofii sargiyyuu hin dhaabu. Huccuu lama kan wal fakkaatu itti direeta ofiitii beera ofii achi naqeetiin hin ta'an ba'a akkasitti yaaza'u jedhee inni haajaan qabu durii jedhana dhageeffatuyyuu inni dantaan qabu. No, Ayyuubii fi rammee namaa rakkoon qabu aadi. Maaliif jennaan jaartii namaa yoo ergifatanii jedhan rakkoon qabu aadi. Ergifadhaa jaartii namaa isin hayyame anuyyuu. Rammeen jaartiin qabu. Ayyuubiin amma maaliif jaartii ergifadhu itti haadha faate? Haa ergifatu maal rakkoo qaba aadi. Maa Ayyuubduu ergifate maal rakkate abbaasan tuyyuu jaala godhee nama si bira dhaaba jedhee erga isiin abbaa manaa ofii gattee wajjin dhaabatte. Ayyuub dantaa qaba. Qabdiiree mijattiisuun. Jaalallee qabdee achi taa'ee arraba akkana godhan jiru. Seem rakkoon qabu dhis. Sabboonaan akka laayivii waraabne dhanii na dhogganii arraba akkana godhan achi. Beerumaa jecha na dhogganii bari beekaa dabbaa waraabne dhanii. Gizee isiin kabiraatii waliin inkiidha achi gadhu. Watii fudhatee nyaatara. Yoo dhalattan akka dhiiraa dhaladhaa yoo duutan biyya dabalama. Bas waja'akum inshaallah waja'akum. من الديوس لا عرفات رجيك كجافة سنين أجاهيو كجافة بحارة رديمني جارس هنا فا يسيفونني بحارة رديمني إني أكجارتي توفت براك أجرتي وجندي برجو يا لما تلينجرا إيه خليه صار كبر يكا أول سوق من تقارب لهم فيديو نادوني ما شاء الله بحارة الرب أني يا ربي إذا أمبيا كنا كيس نجرو جري والله سوشيال ميديا رجرا مالي كادو في كنا خاطي هر كنا خاطي كنا بحارة قبض دوني نكنا ديمالادي Abu Dayyus mana taa'eetiin biizaa nyaata biizaa talabdee fi biraabaate. Maashaallah. Wallahi shamarran Dubaay kingi wallahi. Wallahi sirrii jirta shamarran Dubaay maaliif jennaan abibocha kirama. Garaamaa garaa akka kanfalu isin garaamaa waraqata akka kanfalu isin kaansileeshinii kaansarii akka kanfalu isin manjabee adii kafitu isin Itoophiyaa irraa talabee kafitu isin. والله سري جدا. هو كانسري ما بر وانت كنا كون كانسري ما جبت أنا بيبيج سري جدا أنا شمران دبي سنير اللالو ما نبي جنان فدا ما أنا قطي بوسو قبل آتي كانسلشيني ده مقبل دبيبتي كانسلشيني ماما إني ترينينج ده مقبل والله سري جدا سري جدا سري جدا والله ما أدري بابا إذا نسا كمان كيسا قطي نجن أبو ديوس كان ما ربي جلادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أنا مجرو مرة جالسين جالسة استثار دي ديمون بي وكنا مات دوران بيه كأنك كانوا بينو جالسة هي متنيو إيران جالسة جلاد استثار دي وقت بيكون تكلا جه تلي جاروا ستينو أنت تزق من جو جراسي أبام منا هفه جالسة سرقي ديم في إسي قفا وامني يوكا إسا قفا وامني ميزانك ونما نزل إيدن توكو هنجر ini kesan fuladda kansari kesan fuladda debiya ana isin injade kansari len injira tagar tan kansari ni len injira malu janna shamaran dubai ifaje qabdi dirat ifaje qabdi wallahi alange ka inni tumummo ka isin tumtur tumane kesiya halange maal itti gooti habibi inshallah maal itti gooti halange qabattoon isaatu iyyuu halangeedha wallahi yoonni mana keessatti dhaqati kaansileeshinii moo kaansarii jedhansa wanno tireeniingii ati fittee galtutti yoonni mana keessaa woxii hin buusin qaawwala manaatiin baasi. Maal godha halangeen kun maal hojjeta lubbu kunneen maa bitan? Taaskii yaabbis jedhan taaskii haa yaabbati galtee. Faayidaan isaa maali inni jedha bara faayidaan isaa maali? Habibi walaa jaarsa walaa jinnii qonni jedhamu tokko hin jiru. Mana keessatti akkati gaafa gisee ati galtuutitti woxii hojjechuu qaba. Uffata miicuu qaba. Algaa sirreessuu qaba kan namarraa kaatan. Waa hunda gochuu qaba. Gisee ati achi mana ol gatte. Maal goota galtaree haasaa jirti yoo hin ergattu.
Wallahi gudi meela li hati fate warana si asitin dhagette rabbi kiyatti kakadhe an training jaa tokko kan sargii meeqa waggaa jaafiti an training jaa kana wallahi Kuwait illee numa jira bar. Kuwait silaayyuu ta'uufiiti garaan dadhabeef jaartii ergisa. Ka Dubaay hoo ka Kuwait warri Kuwait garaan dadhabeef jaartii ergisa bar. Ka Kuwait garaa kanaan garaan kun hagana. Dhageenyaa seenaa dhageeffadhu beesti. Kajaartii. Saachuroo dhuma. Sabboonatu siin jedhe habiibi jaartii jaarsa qabdu ergifate inki jedha waliin. Inkii jedha jedhe maal fiddarree ana jedheen ushaa kana haa fuudhu. Isa qofa bakka wanni Makiina narroo faroosatti ilaali. Isin haati faata illee fagoo jirti. Sabboon alleen akka barbaade. Ani dhagaara malee wanti akka dubbanne. ana jedheeni banna gadeen gaddaati ukkatte yubanna trainingiin hin taane walla isa bichaadha akkana godhata bar deen baadela. Allah ni deen gadda godhatu laal. Tasawuf qaal. Maal ni caawalsan garuu maal ni citan. Arafate garuu asitti himu namni har'a agamma jagne wada hannaa fi beera namarraa fudhatuun maqaan isaa badiin isa qofa. Akkuma raga dusanitti. Ufle isa bonaatus. Kan ta'e kun eega dhaabatu sinna giddee baate akkuma raga dusan malee beeran tuqulaa wallaahi. Darsaate gifatte. Ka kaansileeshiniitiif kaansariin gara biyyaa irraa galcheetiin jedhe ka eenyutu hafa isa malee. Ramzee wanni fuudhemmaa durbuma nama fuudha dhooge durbuma namaati sanin sodaatiin garuu ol hin baafne ta duute jaalatee fi tajjattu jaalatee irraa hin beeku. Neefsa ol hin baafne gaafanni du'e ol baafti. Abbaa kaman laif godhiti yana guutume. Haadha faatee rabbi sodaadhuti mee itti dubbadhu gurbaan sirriin jiru wallaahi har'a muluma keessaa bahe maru. Waan nyaatee garuu garaatti yaramne waan. Wallahi billahi har'a kana lamaanii waraanameera. Bira deemuu haadha faatee laayivii naqachita. Maal gootaa bira deemtaati? Maal gootaa bira deemtaati? Uzer milishaa fufitti. Wallahi ramme kana lamaanii mul'ata har'a waan taate taateerta lubbuun sirriis hin jiru. Sargii kaamucaan ilma obboleessa fuudhee obboleetti gurgure. Deemaan jechuudha. Wallahi waan ufittu si arrabsaara jedhee nan dhufeen. Waan ofiin bar waan godhaatu si agarsiiste ol kaatee. Habiibi an hobaa isin hin arrabsine laal maal jedhe beektaa? Dubaayin keessatti jaartiin jaarsa mana keeteetiin tireeningii deemti torbee tokko asalxaanyii jennaani. Ji'a tokko. Dhugamaa jedhe maaliif jennaan Itoophiyaa irraa akka bargaraatti talabdee fiddi. Kaansileeshinii irraa godhame. Maal jedhani giraanyi moo giraamaa jedhan irraa fittee. Garaama. Itoophiyaa fittee majja fiqaadii itti baaftee qabattoo itti bittee surree itti bittee quumxaa itti bittee paantii itti bittee kaalsii itti bittee jiraachifti waan ta'eef. Agasiin kaansileeshinii tireeningii torbee tokko ka sargii namaa kamiizee taate fixuuf inni mana keessa woxii buusuu qabaa jedhe yaada. Labsi yeroo muddamaati. Kana itti bittee jette Habiibi. Ashangulliitii dhiisi haasa'i. Maal godhu ashangulliitii? Inni ashangulliitii qaba. Uzer darsaatu ba'is dhagaa fanni amma naatan. Sa'aatiin dhufeen. Amma biyya kanatti seera haarawaa gadhiifame keessa sa'a yeroo kamiyyuu namni kam sargiin jira taanaan silkii isaanii lafa kaanii seenan. Haadha qanuun jadiid. Habiibi maal amma wal damtisiisu. Deemuufaa gara kiyya inni amna sargii amne malee maaltu nurraa hafe si jammariitu. Maal jedhe seera haarawaatti maal jedhe? Seerri haaromni sargii silkii lafa kaanii seenan inkii isa waraabuun hin jiru. Ana wallahi dhugama jedhee yubar ana akka waraabne naan jedhan awwaata akka waraabne bara akkuma seenani laayivii akka waraabne. Habiibi maali waraabne inshallah akkuma sargii eegalee jedheen akkasumaan jala seenneetu mallaalaa turre seennee sheer goonee saadamiin faatti gisee eenyu bada biyyan ayyuubiin sun faati inki jedhaa fidu takka laali. Fiddanii jedheetu mallaali. Kun ammoo hin argine kophaa badhee gangalata kophee kana ala kaa'een olol. Mee fuudhaan jirtu silaa Azala firiiti isa dura seensisanii bari inni xiqqoo unoo qallaadhaa daddafanii dura seensan. Ayyuubi fi inni baay'ee. Ayyibaan sun amaatiif kaddaamaa ta'uu didda keessaa hafte tadheen gadda mushurraa gattee galte sun hin taatu himu mushurrummaa. Tuumiin.
Ajibaan simbirri sun hin taatu sun mushurritti. Sanyaata qiccisiisaa wala wannan tuf jetti. Bakkuma bareeda kaaya nama tayyibaa amma tayyibaa bakka bareeda kaaya maaliif jenna? Tayyibaa jedhi qayitii jedhi. Sume yooma san gara nyaataa dabarsani. Amma laale sumayyaallee bakka bareeda kaayan wotii callafuu hin taati. Tayyibaallee bakka bareeda kaayan maaliif jennaan gaafa duraa tokko gaafa sargii nuti gaafa isiin mushurraa gattee galte tokko. Karamella facaasiraniitti kananii mushurraan ganaa gola keessa gabbaati tayyibaan xiyya teessoo biraan baate. Ayyuu gaaf sargii mu'eet mucaa raasaasaa. Dhugaa dubbachuu fi haati faatee dhugama jaartii walii irra sanaxaltan malee sanaxalaanii torbee tokko sanaxalanti jiba akka jedhu. Eeggata tokko maa qucee buusee dhaabata akkasin maal jaartii wallabee manaa bahe. Kumi. inni kuban kabura gadaa jira wallahi. Akkana godhataa dhufee bara. Wayyo. Faayinnu jedhanii ka kunoo sadaffa warfaffaasan. Jaallat. Abbaayyuu adaa ijoollee qabaa. Ama gaddu gaddee bakka ijoollee qabaa. Nama guddaadha bara wallahi. Amaan kaartoo Maal godha mana nooluu jedha maal godha dirqama miizee ta'uu qaba. Laala amaan kaargoo si jammar bakka kamittuyyuu hujiif malee wanni baay'ee sargii giddiin itti dhiibdan malee amaan ajaa sargiin qabu. Amaan sila maal godha se amaaninne miizee ta'e isa dheengadda yaa rabbii fi galata keeti. Habibi akki miizee ta'aniif akki kaartoonii dhiiban sun wal dhabdii barma. Angka jedhu. Sargii dheengaddaa sobarra dhugaa dubbannaami. Namni kunnin akkuma waan guyyaan sun hin ta'inii fi sargii agas bareedu uummanni ija sodaate ramme maafi nabira jiraafi mi ramme maafi xiqqoo wanti ayyuubi akkana goggodhe malee jaarri kun. Argise wayiiti kakallachaa mudhatu kun. Kumiin. Dhokate Ramadaan hin biraadha silaalu tokko. Eenyu inni Ramadaan laa ijoollee durbatu. Sargiin beesi ture baatawee. Sargiin bareeda ture. Sargiin bareeda jedhe. Miizee maafi oke. Miizeen akkasuusii fi ayyuubi xiqqoo babbareechisee malee akkuma jiruun ijoolleen mul'uma dhaaba. Laala mushurraani mushurritti illee bareeda bifti mushurraa yeroo jalqabaati mushurraa kaddamaa qabdu argeeyyan. Jari bareeda. Style jijjiiranii change style. Maafi maaluma. Laala habibi mushurritti maashaallah bareeda wallahi yeroo jalqabaatiif mushurraa kaddaamaan sallaftee kaddaamaan qabdee deemtu yeroo jalqabaatiif addi. Miizonni akkamii kaddaamaa dhabdi garuu. Maashaallah. Atillee fuudhi kaa namaa ergiftaa Ramadaan. Jaartii hoo? Haa sanaxaltu sargii miizee namaa haa sanaxaltu. Nama namaa sanaxalchiisuu dhiisi tanteellee haa sanaxalchiisan. Wallahi billahi namichatti rakkisii jallattuun ijaanuu sin argisiisu sanaxalchiisuu dhiisi kabeeraan baatitti ragadaa oolu. Warri Dubaayin keessatti jechuudha warri Dubaayin keessatti Ramadaan jaartii teessan sanaxalchiisaa ture. Gaafa inni jaartii fuudhee jedhe sanaxalchiisaa isinillee fuudhaati wallahi. Wallahi makiinaa keessa iyyuu hin buusu namichi sareedhaatiin beektu bara anatu beeka. Wallahi hin buusu jedhee amma tana maatitti ragadaa oolu kana dhugaa seete bushaa. Tokko faati bari isin inshallah jalaa zoorti inni gara dabbaa kana jala zoora isin jalaa zoorti inni gara dabbaa kana jala zoora. Wallahi amaan kaargoo as jala taa'ee isin dhageeffataa. Amaan kaargoo si jammir bara akki kaargoo harkisaniif akki miizee nama dhaqan waladdaa. Isa giddiin itti dhiibanii bara. Wallahi isa giddiin itti dhiiban. Inni qaxaaxaa kana namallee laaluu dabbaa laaluu minaamin eellamu. Lafa qotaa olee galee bari isaaf Ramadaan illee lafa qotaa olaa galanii dheengadde lafa qotaa olanii galanii. Eessatti? Hai jiboo biyya gisee tokko fa'a oolu taalaa jumaan nagaya asii danni maal ta'e guyyaa san. Biyya dhaqee dhufe kiiloo kan seera. Ramme ani gizeedhaan waraabuu dhufee tarraadhaan hooggam malee. Baatiif ka dhiiraa walitti ragaddee sirbi ta'uu fi dinnaan irraa kute uummata akkana godhata beekta dhiiratti jibotti dachaa jedhaan ani akkamii akka waraabuu. Sanii miti baal san osoo hin taane gizee isa homaa. Boona silkii sirraa fuudhanii.
لا المال Waraabin jedhanii natti mankaa walumaan akka waraabne. Saadamitti akka waan an erguu shakkanatti fakkaate uummanni akkuma koreetitti iyyuu akka waraabne. Garuu saadami batartiiba hinki. حبيبي لا كاميران صادم جل توريسون أنا اللي جل توري جرا كاميرا إنه ياسين كاميرا ياسين جل توري Laa akkuma dhufe na shakkan beeyta akka waan awwaa waraabu ijoolleen durbaa baay'een isaanii na dheessan. Baay'ee isaanii akkatti anqaldi jedhee dhadha'u kana sabboona viidiyoo waraabee saadamitti ergaa sargi namaa akka itti dhayinu dhabne akka waraabne akka waan jedhanii dhufanii awwalumaan oseeneen sabboona. Namni guddaan bira akka Sheekh Abdurrashiid iyyuu laayiviin kan kee guyyaa akkanaan dalaguunaan jedhanii na gaafatan. Angka jadi Sheekh ani kan ajaibe amma Sheekh tan ajaibe sargi warra Dubai kana sargiin Kuwait illee ima jira miti ka warra Dubai kana Sheekh tan ajaibe. Rabbi kana godhu. Ta'anii muuziqaa kana dabalee yaada kuuleen taloromoo yaada siingalee yaadni kee jedha. Godhaa dhaqanii achii kaanii dhufaniitiin qaala rasuulillaa jedhanii maayikii qabatanii dawaa godhan maal godha sirba dhaggeeffataa dhaqee. Lakki boshee kun hin sirbitu taa'e afaati rabbi. Habibi yoo sirba sheekonni yoo hin sirbine achi ta'anii inshallah dabbaa kana laalaa dhaqanii dawaan kamaaliiti ka godhan. Ishee kolatti shootoo gadi hin yaadu si jedhu. Noonu deemaa habibi. Namni hojii mata keenya biraa. Dhaabbattee dawaa gootuu fi hadiisa qaraatu tamaaliiti. Rabbi dhugaan waa Maa akkam godharree nama wajjin jiranii hafuun. Nama biraa wajjin jirta akkamina biraa haftaree. Habibi mana dhattee dawaa itti goota. No dawaa akkasii hin ta'u. Injira guys. Oosaa sheekaa usdeem gaiti. Uddu harree seeni. Oosaa sheekaa jetti. Mana jaartii sheekaati yoo tan. Dayyuus. Raamee siituu nama goli bu'aaraan baana namni na beeku illee hin jiru. Dis jaartu hin tuqin waan ofi. Jaartu wallaa jettaleetti nama hedduutu jaartii ergifachuu barbaada dafii fuudhimee ati. Sheettoleen Dubaay sheettolee muudii qabdu baatawee. Sheettolee muudii qabdu. Amma Ramadaan sibicha fe'ee sargii sii goona nu rabbii jedhi awuzu bilna sargii. Maal fuudha haga durbi Dubaay dhumtutti hin fuudhu Ramadaan sitti himna gachan. No jaartii fuudhi dafiiti nama ergifachuu edha namni wallaahi nama hedduun na gaafate. Jaartiitti ergisaan afuufa. Maal ta'a inshallah kaawwalee ka inki jedhaani deemtoota. Qaamolee lafatti ergitee jira saree kaati guyyaarra ergifattee wajjin dhaafa ta'u. Wisha. Harjima tokkicha isaa hafuun argine hudduma tana waliin dhaya osoo hudduma waliin dhaya hudduun irraa dhumatte konkaa kana. Dhiisee ture bee jidduun irraa badee ture. Suuqii isaa beeksifteef si haadha faate akkasittuu suuqii banatee barka jaartii hin qabne dheengadda siisterii wajjin dhaabnee rakkate. Turree haa gatu inni suuqii maal isa beeksisa? Wallaahi silkii mana raakaasu didde. Wanti ofii hoo sareen. Muka nyaatanii deemaa warri Dubaay waa takka hin beeksisu. Leesh. Birrii naa kan faluu qabdan. Wallaahi waan barbaade dhalabataa bira waan barbaade si ergaan. Naa beeksisu didde. Rammee miskiina oduu ta'an. Raamee waan naannoo haati faatee dhageette ani haati faatee fennaan. Hiyyaa moobaayilii jedhu sun iyyuu baqaqee tarsa'ee beeksisee fiiti. Moobaayiliin Nookiyaan si haa balleessu tonaan hin jenne. Ana soositti ni minna beeksifadhee ture garuu baasuu okkee normaal no. Habibi kun asiin fooloo godha warri paantii bituu barbaadamani Ramadaan irraa. Dhaqaa fooloo godha. Wallaahi mucaa gaariidha. Ammallee mucaa ganda kiyyaati. Wallaahi deemaa. Namni 140. Nawaa kan akkamii ganda kiyyaatti rameen. Habibi dubartii hin beekan wallaahi dubartii. Beera didde malee isii waa dhiira didde usha dhiirri jaattullee maqaa qabdi. Ilaalaa waan godhatu kunillee rabbii na uume. Wallaahi dhugaa isin jedha Ramadaan. Ramadaan makiinaa irraa oofee anatu koffala. Paantii bituu. Wannoodha qoricha amma silaayyuu doktoroonni lafa guute doktor kiliinika furdisuudhaaf qaqadhisu jedhaniitiin eegee fardaatii fi eegee saree walitti himanii gurguraa irratti tokkollee doktorri baay'ate Dubaayii kanatti illee maashaallah. Qaqallisu san barbaada lafeetii waan nama furdisaasan. Habibi ruusiitti kan nyaadhu qorichi nyaattu homata akka faayidaa siin qabu. Maal isin akka walitti tumteertu beektaa inshallah warri qoricha san nyaatan beerri mana madaamitu wallaahi qalbiin nu hin qabdu wallaahi. Mee qorichuma san maal akka isii walitti tumteertu beektaa ati waan akka isii walitti tumteertu garaa kee keessaa maayilanii bakka inni beektaa. Lafeetii akka nama furdisuu san barbaada.
Tashebi barbaade. Wallahi ramaan nama tanu. Rabbi si haa godhu yaa kophee moofa. Walla siroolee nu arge. Habibti Rozi hilli bitti gadi godhi sabadii waliin lubbuu waliin. Hanqadhachuu barbaada haadha faatee hanqadhachuu barbaada. Walla beerata. Gurbaasii kayas cimaa achi ta'e. Maaliif ka? Suuqii banti atillee. Kuni kursi magurbaan irraa ka'e irra qabu godhee dhaqee taa'ee haadha faate kuni hattuutti kichaa bara waan fuudhu qiyaamaa buusa. Saboona afaan hin barin callisu. Inni bakka inki Wasalata. Kechi. Maal godhutti hin bara. Isaan jaale isaan Alabee sana fina gasaba. isin ofii istaan Muyyatti. gaafa gaafa. Maal godhutti hin bara. Achitti yaatee jedhame. innante. Lubbuu maadha itanarraa. Uffata bitadha shamarran Dubaayii hundinuu jechuudha. Maqaa kiyyaa warri dhaqqanii bitattan hunduu diskaawuntii qabdan dhaqa bitadha. Haadhatii yaaduu ati ittiin himuu irraa bitatanii inni dhiqamee isa dubartii. Nee, waan kaan hin haasofnamee deema. Ittiin himin dhaqanii dhaqanii guyyaa lama asirra taa'ee Maqaa haadha faaxatiin dhufne jedhaanii diskaawuntii qabdanii dhaqa bitadha. Ammallee mucaa ganda kiyyaati waan inni isin balleessan akkasii. Konkaa kana. Wallahi billahi anatu yoo uffanni rakkina qabaate waa takka rakkoo qabaate kootaan himadha ramadaan akkana na godhe jedhaati. Hudduu harree seensisaa. Wallahi hin dhaqaafi. Akka jara kaanni ni obsan qabu wallahi makiinaan irra ofuu deebee deeggadda makiinaan jala ari'ee qurxadde jala baheemi. Mee beerri irraa bittan huccuun isaa rakkoo Biyya biraan hin ergaa. Biyya biraan hin ergita uffata abbasaa ta'e. Maafi mushkil. kiiloo 10 ol taanaan hin ergu. Eessa ergi? Ameerikaa ta'u biyya kamuu. Biyya kamuu huu. Ata mana onnaa na hojjedhu wallahi billahi. Uffanni rakkoo akka isin hin feene san isin jalaa hir'atee jenna isin jalaa hanqannaan anatu itti gaafatama isinii. An nama itti amanu malee isinitti hin fidu an kolkollee garaagara na guuree olii isinitti hin fidu. Nama itti amanu qofa. Messengerii kan kee basti golaa jiru. Koyeeti ni ergita koyeeti ijoollee. Kiiloo 10 ol yoo ta'e. Yaadaka warri koyeeti bakka takka wal dubbisaati. Warri koyeeti bakka takka wal dubbisaati. Gisee kiiloo 10 fudhadha. Sira diriyaa lama alabattanii jennaan kiiloo 10 inni mataan isaatu iyyuu. Lamaaf sadiitti alabannaa inni mataan isaa. Hundi keessanuu foloo godhaaf dhaqa. Wallahi rabbi kiyyatti kakadhe namuma suuqii banatee addunyaa kana irra jiru keessa. Waa balleessee ni jenna wallahi anu fi deemee isin ka'eera. Suuqii keessa akkatti harkaan fuudhee waan isin barbaadda. Dharaafi miti jechuun biyya kamiinuu ni ergama jedhaa jiranii bar biyya kamiinuu ni ergama jedhanii. Asiin fooloo godhaa kaa fooloo godhaa isa gaafattanii biyya kamiinuu maal gaafatee naa guddoo harree seenaa biyya kamiinuu hoo jedhaan jiranii. Rakkoon tan qabu kiiloo 10 olee biyya kamii yoo ta'e. Kiiloo 10 oli Beeruuti, Kaatar, Suudii, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa kiiloo 10 ni deema. Hanga Itoophiyaa biyyi hin deemne hin jiru kiiloo 10 ol. Fooloo godhaa. Asiin fooloo godhanii biyyi isiniif hin ergine biyyi isin hin deemne hin jiru. Waan ofii ati fi isin jedhi kan keellee shi hojjenne moo bilook na gooteera. Maal laa bilook isin goone maaliif? Wallahi siidha wala guyyaa mara naa hojjetu isin jedhi. Habibi ani inuma online irra hin galu hin hojjetu. Qaamee qoyan ka jedhu miseenjeriin hojjetaa maraati keessatti. Hin hojjetu. Biyya illee hojjetu. Anabbo. Itoophiyaa gisee kaleessan na hojjetaa ture. Asit garuu na hojjetu dide naaf hojjetu.